Miseensonni loltoota ABO shanee waamicha mootummaan karaa nagaan qabsaa'uun akka danda'amu dhaame fudhachuun qabsoo karaa nagaa filataniitu argamu. Giddu gala leenjii Xoollaa itti leenji'aa jiru. Miseensonni loltoota ABO kunneen waamicha qabsoo nagaaf jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru akka nagaan deebinu faayidaa uummata Oromoo irrattis akka humnaan osoo hin ta'in yaadaan gumaachinu nu taasiseera jedhan. Qabsoon hidhannoo hadhooftuudha kan jedhan miseensonni kunneen jaarraa qaroominaa keessa teenyee yaadaan malee meeshaan wal waraanuun Oromoo cabsa malee hin ceesu. Qabsoo karaa nagaan filannee dhufneerra. Simannaan kutaa hawaasa adda addaarraa isaaniif taasifamee fi haalli ammatti jiranis gaarii ta'uusaa ibsu. Ilmaan Oromoo bakka bakkaa walii gufachuu jirti, walii gufachuu hin qabnu. Dhiigii Oromoota kallattii itti beekamnu bu'uu qaba malee kallattii hin beeknetti hin bu'uu ka jennuun walii gallee agna murtaa'ee tokko waliin waamichirra akka loofne. Qabsoon karaa homaa waraanaatiin hin barbaachisu. Abbaan gadaa jedhe mootummaanis waan kana jedheef baay'ee jechi kun jecha gaarummaa qabu, jecha fudhatama qabu jenneeti karaa kanaan gara biyyaatti deebine maatii kootti waliin jiraachuu barbaanne. Miseensonni loltoota ABO kunneen jijjiiramni siyaasaa argame Oromoo bu'aan inni qabu olaanaadha. Qaamni dahannoo keessa taa'uun dhukaasaa jiran kisaaraa isaatu baay'ata waan ta'eef wal ta'uun mari'achuutu falaa jechuun dhaaman. Nu tokko jennee qabsoon teenta kaleessa guutuuwwan meeqirraa wareegamaa turti. Lubbuu nama meeqatti irraa dhabamaa ture. Amma irraa baacuu jiranii irraa baacuu hin qabanii jechuudha. Dhuga jirtu. Gubbaa dhaabbatanii dhuga jirtu suniin saba Oromoo tajaajilu qaban isaanis ta'ennaan. Biyya tokko keessatti homaa waraanaa lama yoo jiraate guddinnis hin jiru. Biyyi tokko kan nagaa qabduun yoo karaa nagaatiin qabsaa'an guddinni tokkollee hin dhufa malee jaalawwan bosona keessa jiran sanillee du'aatiin oo karaa nagaatiin deebinee biyyatti deebinee qabsoonne du'aatiin nurraa dhaabbata. Yoo ammoo bosonuma keessatti dinnee meeshaa hidhannoo qabannee bosona keessa jiraan du'aatiin waan nurraan dhaabbanne ta'eef kan duus keenya waan ta'eef kan ijjeesus waan keenya ta'eef kanaafuu karaa nagaatiin hidhannoo san karaa nagaatiin hiikkatanii biyyatti deebi'anii nagaan akka jiraan nagaan akka qabsoon kan immoo qabsoo irraa bilisa ta'uu barbaade maatii fi galee akka bulfatu karaa nagaatiin biyyatti deebine nagaa kennaa akka jiraan nu barbaade. Tokkummaadhaan yoo hojii hojjennetu biyya keenyaafis nuufis ofiifis biyya keenyaafis bu'aa argisiifna jechuudha. Komishinar Tsaay Nagaaj qindeessaa giddu gala leenjii Xoollaa yoo ta'an giddu galichatti miseensota ABO shanee godinaalee Oromiyaa garaa garaarraa waamicha mootummaan taasisee fudhachuun qabsoo karaa nagaa filachuun leenji'aa jiru jedhan. Yeroo simannurraa kaanee qophiin dura kan raawwatame asitti namaaf waan sadiitu barbaachisa. Tokko iddoo jireenyaati, waan uffatudha, waan nyaatudha. Waan nyaatu sana keessa waan dhugus achuma keessa jira waan ta'eef. Kanaaf mootummaan durumaan koree ijaaree ka'ee giddugaleessi kun kan qaama federaalaatiin qabamee ture waan ta'eef namni leenji'ee waan ba'eef deebisee ofiisaatiif waan haaramuu qabuu fi dhimmoota sirraa'uu qaban sirreessee nama kana odeessimatiin akka sirratu godheera. Bakkeen ciismaa akkuma laaltan akka sirratu ta'eera. Bakkeen nyaanni itti qophaa'us akka sirratu ta'e qaama nyaata qopheessus akkasuma. Giddu galichattis leenjitoota biroo waliin dhimmoota heera biyyattii sirna federaalizimiif jijjiirama argamaa jiru irratti karaa tasgabbii qabuun leenji'aa jiru. Giddu galichis waan isarraa eegamu rakkoo tokko malee tumsaa fi akka jirus himaniiru. Yeroo ammaa kanas waraanni ABO shanee 1,000 ol ta'an godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa galaniiru.